Harkifune kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa magaalaa Pretoria teessoo mootummaa Riippaabilika Afrikaa Kibbaatti argamnee jira. Bakki amma itti argamnu kun waggaa tokko dura ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin eebbifamee kan baname mana jireenyaa Afrikaa Kibbaatti ambaasaadara Itoophiyaati. Egaa asitti kan argamneef hariiroo biyyoota lameenii Itoophiyaa fi Afrikaa Kibbaa akkasumas immoo lammiilee Afrikaa Kibbaa keessa jiran yookaan immoo lammiilee Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa keessa jiraatan hojiilee misoomaa, dinagdee, siyaasaa garaagaraa keessatti akkaataatti hirmaataa jiranii fi hariiroo imbaasii wajjin qaban kanneen biroo wajjin turtii Afrikaa Kibbaatti ambaasaadara Itoophiyaa ambaasaadara Dr. Muktar Kadir wajjin turtii taasisnudha. Isa kana simbiraan geenya. Annam Homsaa Dumaasuudha. Nu waliin tura. Afrikaa Kibbaatti ambaasaadara aanga'a Itoophiyaa akkasumas ambaasaadara biyyoota Naamibiyaa, Botswana, Eswatini, Madagaskaarii fi Lesotho ambaasaadara Dr. Muktar Kadir turtii ETV Afaan Oromoo waliin taasisuuf yeroo keessan nuuf kennitaniif guddisnee isin galatoomfanna. Nama Homsaa guddaa galatoomii baga gara Afrikaa Kibbaa nagaadhaan dhuftani. Hayyee mee jalqaba hariiroon seenaa dippiloomaasii kan Itoophiyaa fi Afrikaa Kibbaa maal fakkaata? Hariiroon dippiloomaasii Afrikaa Kibbaatiif Itoophiyaa gidduu kan jalqabe bara Itoophiyaan weerara Xaaliyaanii Adwaa irratti mo'atte jalqabe. Afrikaa Kibbaa dabalatee Afrikaanonni gurraachonni hundumtuu biyya keenya Itoophiyaa akka mallattoo diddaa gabrummaatti akka mallattoo bilisummaatti fudhachuu yeroo jalqabanii fudhatanii qabsoo yeroo sana koloneeffattootaa fi kolonii irratti gochaa turan finiinsuudhaaf itti gargaaraman miira qabsoo guddaa yeroo sana uummata Afrikaatii fi uummatoota gurraachota addunyaa irra jiran hunda biratti uume yeroo sanaatii jalqabee kan jalqabeedha hariiroon dippiloomaasii kuni. Kun immoo maaliin caalmaatti kan cimee yeroo Itoophiyaan gurraachonni addunyaa irra jiran keessatti yoo Afrikaan sagaleen ukkaamamee bara ture sanatti Itoophiyaan waltajjiilee idil addunyaa adda addaa irratti sagalee ta'uufiidhaan uummata Afrikaatiif uummata gurraachota addunyaa irra jiran hundaaf sagalee ta'uudhaan yeroo League of Nations hundeeffamu seenaarraa hundi keenya akka yaadannutti yeroo sanaati jalqabee falmii Itoophiyaan gochaa turte sun hundi dippiloomaasii hariiroo dippiloomaasii isa booda Afrikaa keessatti immoo uummata Afrikaa Kibbaa biyya Afrikaa Kibbaatii wajjiniin uumne kanaaf bu'uura guddaa kan ta'eessa. Kun immoo caalmaatti akka hundeen gad jabaatu kan taasise taateen seenaa inni kan biraa immoo yeroo Itoophiyaan Neelsan Maandeellaadhaaf yeroo sana hogganaa qabsoo damee dargaggootaa hogganaa kan ture gara biyya keenyaatti fiduudhaan yeroo sana apartheidiin bakka Maandeellaan ga'e hundattuu hin adamsaa ture sanarraa baraaruudhaaf paaspoortii Itoophiyaa kennuufiidhaan haguuggii dippiloomaasii gahaa ta'e akka inni argatu gochuudhaan leenjii loltummaa bal'aa ta'e kennuufiidhaan walumaa galatti qabsoo uummanni Afrikaa Kibbaa apartheidii irratti gochaa ture sanaaf deeggarsa hunda galeessa Itoophiyaan kennite dippiloomaasii keenya har'aa kanaaf bu'uura cimaa ta'eedha jechuun hin danda'amu. Egaa kun walumatti qabnee yommuu ilaallu walqunnamtiin dippiloomaasii Itoophiyaa fi Saawuz Afrikaa gidduu jiru akkuma walqunnamtii dippiloomaasii kan biraati miti. Walqunnamtii dippiloomaasii yookaan hariiroo dippiloomaasii adda
cimaa ta'ee fi miira obbolummaa Afrikaawummaa irratti akkasumas miira Pan Afrikaanizimii irratti kan hundeeffamee fi dippiloomaasii bu'uura cimaa irratti dhaabbateedha jechuun ni danda'ama. Biyyoonni kun lameen dhimmoota walii isaanii irratti kanneen akka waliigaltee Piriitooriyaa, kanneen akka kaanis dhimmoota walii irratti akkasumas immoo dhimmoota idil addunyaa Afrikaa kibbaa fi Itoophiyaan addunyaa irratti dhaga'amtummaa qaban irratti hariiroon akka addunyaatti qabaniif walii isaanii wajjin qaban maal fakkaata ambaasaadder? Baay'ee gaariidha. Egaa hariiroon dippiloomaasii seena qabeessi akkan silasii ibsee seenaa cimaa irratti hundeeffame kun keessattiyyuu bara 1994 yeroo Afrikaan kibbaa apartaayidii irraa bilisa baatee irraa calqabee baruma sana embasiin Afrikaa kibbaa Itoophiyaatti Finfinnee irratti banamuudhaan akkasumas immoo biyyi keenya Itoophiyaan Piriitooriyaa irratti embasii ishee banuudhaan hariiroon dippiloomaasii biyyoota lamaan gidduu jiru caalmaatti idilaa'uu danda'eera jechuudha. Yeroo sana kaasee biyyoonni lamaan walitti dhiheenyaan dhimmoota waloo adda addaa irratti akkasumas dhimmoota ardii Afrikaa yookaan kontinentii Afrikaa akkasumas dhimmoota addunyaa adda addaa irratti dhimma walii isaanii gidduu jiru qofatu hin ta'in dhimma walii wajjin akka ardii Afrikaatii fi akka addunyaatti jiran adda addaa irratti baay'ee walitti dhiyeenyaaf michooma cimaadhaan hojjechaa kan deemaa jiranidha jechuudha. Kana keessaati caalmaatti dippiloomaasii hariiroo dippiloomaasii gidduu isaanii jiru kan cimse daawwannaa hoggantoonni biyyattii lamaanii ol'aanoon gara biyyoota lamaanitti socho'uudhaan godhanidha. Kana keessaati tokko akka fakkeenyaatti tuquudhaaf daawwannaa kabajamoo muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed bara 2020tti akka lakkoofsa Awurooppaatti gara Saawuz Afrikaatti godhan daawwannaa sanaan simannaa guddaatu godhamee fi gama mootummaa Afrikaa kibbaatiin akkasumas lammiiwwan keenya as jiranuun daawwannaa miidhaginaaf ho'inattiin keessummeeffameen isa addaati jechuun hin danda'ama. Daawwannaa yeroo sanaatiin akkasumas daawwannaa immoo aangawoonni mootummaa Afrikaa kibbaa gara Itoophiyaatti godhanii adda addaatiin waliigalteen adda addaa hedduun mallattaa'anii jiru. Waliigalteewwan kun seektaroota adda addaatiin gara qonnaatiin, gama fayyaatiin, gama barnootaatiin, gama teknoolojii jijjiirraa teknooloojiitiin, daldalaan, dinagdeetiin karaa adda addaatiin aadaa waljijjiirraa aadaa biyyoota lamaan gidduutti cimsuudhaan wal quunnamtiif hariiroo mootummaaf mootummaa gidduutti qofatu hin ta'in ummataaf ummata gidduutti illee ummata keenya ummata Itoophiyaatiif ummata Afrikaa kibbaa gidduutti illee caalmaatti kan cimse waliigalteen adda addaa haala itti mallattaa'antu ture jechuudha. Waliigalteewwan kun hariiroo dippiloomaasii biyyoota kana lamaan gidduu jiru caalmaatti kan cimse ture. Raawwii dippiloomaasii kan immoo kan caalmaatti akka jamida qabaatu akka caalmaatti gara sadarkaa olaanaatti ceesisu dhimmoota godhan adda addaa jiru. Isaan kana keessaati inni guddaan tokko walgahii koomishinii ministirootaa biyyoota lamaanii ministiroonni biyya Saawuz Afrikaa jiranu hundi gara biyya keenyaa deemuudhaan ministiroota biyya keenyaa jiranu wajjiniin walgahanii walgahiin kun waggaa lamatti gaggeeffama ture. Joint Ministerial Commission jedhama. Kun isa marsaa afuraffaati. Marsaan afuraffaa kun waggaa lama dura gaggeeffamuu qaba ture. Sababa Covidiitiin hin gaggeeffamne yeroo sana. Kanaaf waggaa lama lakkoofsisee waggaa afuraffaa isaa irratti Finfinnee irratti biyya keenya Itoophiyaatu keessummeesse. Finfinnee irratti Julaay darbe gaggeeffame. Walgahiin kun carraa guddaa dippiloomaasii hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaan gidduu jiru cimsuudhaaf gargaaru fidee kan dhufedha.
walgahii kanaan raawwiin waliigalteewwan biyyoota lamaan gidduutti seektaroota adda addaatiin godhame kan itti qoratameef cimnaaf dadhabinni isaa kan itti adda bahe kan raawwiin waliigalteewwan karaa adda addaatiin seektaroota adda addaa gidduutti godhame kun eessa jira sadarkaa kamirra jira maaltu isa hanqata maaltu karoorfame maaltu raawwate kan hafe kan ammoo akkamitti guutuudhaan maal hojjennee caalmaatti cimsuudhaan gara fuula duraatti hariiroo dippiloomaasii gidduu lamaan biyyoota lamaan gidduu jiru caalmaatti cimsina kan jedhu kan itti ilaalamee fi karoorri itti aanu kan itti lafa kaa'ame hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaan gidduu jiru gara sadarkaa olaanaatti kan ceesise ture jechuun hin danda'ama. Kana wajjiniin waliigalteen hariiroo dippiloomaasii kana gara sadarkaa istiraateejiitti ceesise taateen kan biraa immoo waliigaltee walqunnamtii istiraateejikummaa biyyoota lamaan gidduu bara darbe yeroo walgahii 37ffaa AU Finfinnee irratti gaggeeffame biyyoota lamaan gidduutti strategic partnership agreementiin mallatteeffamee jira. Kun maal uume? Kun walqunnamtiin fi hariiroon dippiloomaasii biyyoota lamaan gidduu jiru gara sadarkaa istiraatejigummaa olaanaatti ceheera jechuudha. Kana jechuun dhimmoota waloo isaanii gidduu isaanii jiru roglamee qofatu hin ta'in gama dhimmoota rog hedduu multilateral diplomacy sadarkaa kontinentii sadarkaa ardii Afrikaa irrattis sadarkaa idil addunyaa irrattis biyyoonni kun caalmaatti walitti siqanii wal hubatanii wal deeggarsaan solidaaritiidhaan dhaabbatanii akka sagalee waliin tarkaanfachiisanuu fi akka waliin hojjetanu kan dandeessisuu fi gara sadarkaa olaanaa sanatti kan ceesisedha. Kan biraa immoo dhimmi hariiroo Itoophiyaan South Africa wajjiniin qabdu caalmaatti cimse kan biraa akka ati sila ibsite biyyooti BRICS jedhamanu kana dura yaa'ii jaraa dura taa'an Ramaphosa President Ramaphosaadha kan yeroo darbee kana jechuudha. Kanaaf yaa'iin sun kan gaggeeffame asitti yaa'ii 15ffaa BRICS gaggeeffame irratti hojii dippiloomaasii baay'ee cimaa ta'e keessatti iyyuu sa'aatii dhumaa keessa yeroo dhumaa keessa jiilli muummicha ministeeraa keenyaan hoogganame as South Africaatti argamuudhaan hojii dippiloomaasii ciminaa fi dhugaa dubbachuudhaaf jaalalli biyyaa cimaan keessatti mul'ate. An jalqaba hamma dhumaa maree sana keessan ture wanta ta'eef jechuudha. Dhugaadha biyyi keenya miseensa BRICS ta'uudhaaf ulaagaalee barbaachisu hunda biyya guuttudha. Biyya seenaa mootummaa dheeraa ta'e qabdi. Biyya mallattoo bilisummaati. Biyya yeroo biyyoonni Afrikaa hedduun hin jirre biyya Afrikaanotaaf fi biyyoota Afrikaatiif sagalee taateedha. Aadaa mootummaa fi tradishinii statehood jennu kana jechuudha. Mootummaa ta'uu dheeraa kan qabduuf muuxannoo bulchiisaa muuxannoo gaggeessummaa mootummaa cimaa ta'e kan qabduuf biyya immoo yeroo ammaa kana guddina dinagdee ariifachiisaa walitti fufiinsaan galmeessisaa dhufaa jirtu biyya rakkoo addunyaa kana qoraa jiru climate change yookaan immoo jijjiirama qilleensaa addunyaa kana qoraa jiruuf furmaata qabattee dhiyaatte initiatiivii legacy magariisaa yaadataa isaa wajjin wal qabatee hojii gurguddaatu hojjetamaa jira. Yeroo baay'ee rakkoo isaa odeessuu malee furmaata isaa fuulduratti fiduu irratti hanqina guddaatu mul'ata. Isa irratti furmaata guddaa waan ta'uudhaa danda'u qabatamaan hojiirra oolchuudhaan jijjiirama qabatamaa ta'e dhufaa jira. Gama magariisa gama oomisha sindeetiin hojii hojjetamaa jiru isa beeknudha. Akkasumas destineeshinii yookaan bakka turizimii adda addaa misoomsuudhaan carraa misoomaa dabalataa kan kanaan dura irratti hin xiyyeeffatamin hedduu gara fuulduraatti fiduudhaan walumaa galatti kun walitti ida'amee humna dinagdee biyya keenyaa caalmaatti guddisaa jira. Kanaaf Itoophiyaan gabaa guddaadha.
dinagdee guddaaf gabaa guddaadha. Riijin sana keessatti gahee guddaa gahee ijaaraa ta'e biyya taphataa jirtudha. Seenaa kana qabattee Itoophiyaan BRICS miseensa ta'uun ittiin baay'atu. Kun akka jirutti ta'ee garuu kana dubbachuu fi gaafata. Kana falmitee amansiisuu gaafata. Warri kaan akkasi fudhatanii amananii miseensa si godhan gochuu gaafata. Kun immoo hojii dippiloomaasii cimaa gaafata. Hojiin dippiloomaasii kun dhuma keessattiyyuu bakka yaa'ii sanatti bakka yaa'iin sun gaggeeffamutti hojiin dippiloomaasii bilchina cimina dandeettii guddaa gaafatu muummicha ministeeraa keenyaan hojjetame kun walitti ida'amee biyyi keenya akkasii miseensa BRICS taatu taasisee jira. Kun injifannoo guddaadha uummata biyya keenyaatiif. Egaa kun maal fidee jira? Egaa yeroo BRICS taanu kana keessa deeggarsa biyyoota shananiyyuu gaafata. Biyyoota shanan keessaa tokko hin taatu Itoophiyaan miseensa hin taatu utuu jedhamee ta'uu hin dandeenyu turre baay'ee. Kanaaf hundinuu waan itti walii galanii Itoophiyaan ulaagaalee BRICSitti miseensa ta'uudhaaf barbaachisu hunda guutteetti amanneerra karaarraa kaasnee ofitti fudhanneerra miseensummaadhaan jedhanii akka murteessan gochuu gaafata. Sadarkaa kanatti eega murteessaniin booddee carraa guddaa carraa dabalataatu fidee dhufeera jechuudha kun. Kun gama dinagdeetiin carraa gabaa hedduu nu bana, carraa faayinaansii, pirojektoota keenya adda addaa infraastiraakcharii bal'aa ijaaraa jirra. Kana boodas hojii guddaatu hojjetama roga kanaanii. Kun immoo faayinaansii bal'inaan kan gaafatudha. Kanaaf filmaata yookaan carraa faayinaansii kana dura hin turre amma dabalataan balballi hedduun akka nu banamu kan taasisudha. Teknooloojii adda addaa gama kanaan hojii guddaa hojjetaa jirti biyyi keenya. Karaa kanaan atooma deeggarsa barbaachisaa. Karaa kanaanis deeggarsa hedduu fidee dhufa kuni. Ummataaf ummata hedduutti, biiznesaaf biiznesa gidduutti, daldalaaf daldala gidduutti, gabaalee biyyoota lamaan gidduu jiru caalmaatti guddisuudhaaf achumaanis BRICS keessatti hojii hojjetamu sun achuma utuu jiru hariiroo biyyoota lamaan gidduu jiru Afrikaa Kibbaatiif Itoophiyaa gidduu jiru gara sadarkaa olaanaatti gara wal hubannaa cimaatiif caalmaatti wal dhufeenya dippiloomaasii sanarraa faayidaa guddaa akka isaan argatan boqonnaa sanatti kan ceesisudha waan ta'eef Afrikaan Kibbaatii fi Itoophiyaan yeroo kamiyyuu caalaa yeroo ammaa wal qunnamtiin dippiloomaasii yookaan hariiroon dippiloomaasii gidduu jiraa jiru yeroo gara sadarkaa olaanaatti ce'ee fi cimina guddaa argate irra jira jechuun hin danda'amu. Hayyee lammiileen Itoophiyaa Afrikaa Kibbaatti argaman yeroo kamiyyuu caalaa imbaasii wajjin hariiroon isaan qaban walitti dhufeenyi isaan qaban cimaa dhufeera. Biyya isaaniitti dinagdee hawaasummaa siyaasa irratti hirmaannaan isaan qabanis baay'ee dabalaa dhufeera. Maaltu uumame ambaasaaddar? Qabxii gaarii kaaftee hariiroo dippiloomaasii Afrikaa Kibbaa fi Itoophiyaa gidduu jiru caalmaatti immoo kan cimse wal qunnamtii hariiroo ummataaf ummata gidduu jiru. Ummata Afrikaa Kibbaatiif ummata keenya ummata Itoophiyaa gidduu jiru cimina addaa dabaleeraaf jedheetanii ilaala. Gama kanaan Itoophiyaanonni lakkoofsaan hedduu ta'an biyya Afrikaa Kibbaa kana keessa jiraatu. Afrikaan Kibbaa bulchiisa naannolee akka keenyaatti bulchiisa naannolee jennaa isaan proviinsii jedhu. Proviinsii 9 qabdi. Proviinsii 9 kana keessa yoo sochoote lammiiwwan keenya lakkoofsa guddaadhaan argina. Haala kanaan bal'inaan keessa jiraatu ummata Afrikaa Kibbaatii wajjiniin hariiroon isaan qaban baay'ee hafuura fayyaalessa irratti kan hundaa'edha. Lammiiwwan keenya kun waan isaan ittiin beekaman hunsii kaasa akka Afrikaa Kibbaa keessatti. Isaanumarraa kan dhageenyu jechuudha. Lammiiwwan Afrikaa Kibbaarraa kan dhageenyu Itoophiyaanota qofa miti yookaan lammiiwwan Itoophiyaa qofa miti as keessa kan jiraatu. As ollaa kana kan jiran hundi lammiiwwan jaraa as keessa jiraatu. Fageenyarraayis Afrikaarraa biyyoota hedduurraa lammiiwwan jaraa gara Afrikaa Kibbaa dhufanii
Itoophiyaa keessa jiraatu. Kana isaan wal bira qabsiisanii ilaalu akkasitti nutti haasa'u. Waa'ee lammiiwwan keenya yeroo kaasan halkaniif guyyaa hojjechuudhaan beekamu. Yaada biiznesaa qabu. Biiznesa irratti baay'ee milkaa'uudha. Yakka adda addaa keessatti relatively yeroo ilaalamu qoodan fudhatanu. Uummata keenya wajjin immoo hariiroo walitti dhufeenya gaariidha qabu. Kanaaf kanarraa muuxannoo guddaadha nuyi mataan keenya iyyuu kan barannu kan fudhachuun dura jiraatu jedhaniiti kan isaan kaasanii. Kanaaf anis egan dhufe annontan hubadhe lammiiwwan keenya kun karaa adda addaatiin as gara biyya kanaa dhufu keessatti karaa seeraa ala ta'een dhufiitiin dhufamu miidhaa guddaa qaba biyyaafis maatii jaraatiifis kun waan gara fuulduraatti irratti hojjetamuudha qabu. Karaa adda addaatiin dhufanii garuu lammiin as keessa jiran biyya kana keessa jiran halkaniif guyyaa kan hojjetan jireenya isaanii asii fooyyessanii maatii isaanii jireenya maatii isaanii jijjiiruu keessatti gahee guddaa taphachaa kan jiran isarra darbee misooma biyyaa keessattis hojii misoomaa qabatamaa ta'e pirojektoota adda addaa gara biyyaatti geessanii hojjechuudhaan magaalota tokko magaala keessatti ashaaraan isaanii ifatti bahee mul'atu adda addaa hunda kan itti ijaaraa jiran bu'aa hariiroo hawaasa gidduutti wal qunnamtii jiru cimsuurra darbee gama dinagdeetiinis bu'aa guddaa kan fidaa jirudha Itoophiyaa keessatti. Akkasumas immoo oomishaalee keenya gara Itoophiyaa irraa dhufuufis immoo gabaa guddaa ta'anii jiru jechuun ni danda'ama. Dandeettii afford gochuu yookaan kaffalanii bitachuu ni qabu. Relatively baay'een nama hojjetu, baay'een nama umrii dargaggummaa keessa kan jiru, umrii oomishaa keessa kan jirudha. Kanaaf hawaasni keenya as keessa jiru lakkoofsaan guddaa ta'e kun sochii cimaa keessa kan jiru ta'uu isaati. Kanammoo kan caalmaatti cimse maalinni hundumtuu bakka jirutti akka fedhiisaatti akka inni ijaaramu gochuudhaaf sochii bal'aa gochaa jirra yeroo ammaa kana keessa. Akka jaarmaa qabaatan, akka wal dhagahanu, akka rakkoo irrattis walii tumsanu, waa gaarii hojjetamus irrattis akka isaan wal deeggaranii wal bira dhaabbatan gochuudhaaf jaarmaan baay'ee barbaachisaadha. Jaarmaa kana bakka jiranitti provinsii hunduma keessattuu akka isaan qabaatan gochuudhaaf hojii bal'aatu hojjetamaa jira gara miisiyoona embasii keenyaatiin. Akkasumas immoo akka jaarmaan sun hundi dhufee gaaddisa tokko jalatti akka inni walitti qabamu. United Ethiopian Community Association jedhamu kun hunda kan of jalatti qabatudha jechuudha. Waldaan kun gaaddisa waldaalee hundaati. Kana of jalatti qabatee karaa kanaan akka isaan ijaaramanii socho'an gochuun sochii xinnoo fakkeenya ta'uu danda'u silaatti caqaste sana akka mul'atu godhee jira. Carraa kanaan waa'ee lammiiwwan keenyaa waa tokko wantan kaasuu barbaadu. Lammiiwwan keenya yeroo rakkoon biyya keenya qunname karaa adda addaatiin hawaasa keenya qunname waamicha yeroo biyyi keenya gooti yeroo kamuu adda durummaadhaan biyya keenya cinaa kan dhaabbatanudha. Qabeenya qabanu, maallaqa qabanuun, dandeettii qabanu hundaan waamicha biyyaarraa hafaniin beekan. Kana yeroo koovidiin hawaasa keenya irraa miidhaa qaqqabsiisu humna guutuudhaan uummata keenya bira dhaabbataniiru, biyya keenya bira dhaabbataniiru. Hidha laga Abbayyaa guddicha ijaaruu keessatti gahee adda durummaa bahatanii jiru. Kana qofa miti yeroo biyya keenya gara kaabaatti waraanni qunname sababii sanaatiin lammiiwwan keenya buqqa'an lammiiwwan keenya sana deebisanii qubachiisuudhaaf dandamachiisuudhaaf maallaqa isaaniitiin dandeettiidhaan beekumsaan waan qaban hundaan uummata keenya cinaa tumsaniiru gargaaranii jiru. Akkasumas maaddii dhalootaaf yookaan gabataa latuulid muummichi keenya labsan muummichi ministeeraa keenya labsan isa hojiirra oolchuudhaaf daangaadha hamma daangaatti socho'anii maallaqaan dandeettiidhaan humnaan waan danda'an hunda gumaachanii jiru gargaaranii jiru. Ammas waamichi kamuu yeroo jiraatu qaamaan ajjiru malee qalbiif yaanni jara uummata biyyaatii wajjiniin kan jiru kun immoo adda isaan godha jechuudha. Kanaaf kun walitti dabalamee Afrikaa kibbaa keessa lammiiwwan keenya jiran caalmaatti biyyaa wajjiniin attachmentii cimaa kan qaban
hariiroo cimaa kan qaban yeroo hundumaa gammachuun isaanii miirri isaanii hundi biyya keenya wajjiniin biyya isaaniitii wajjiniin kan walitti hidhame ta'ee sochiin cimaan haala ammatti godhamaa jiru kana kan arguu dandeessa kanarraatii. Dhimmooti isaanii asitti rakkoolee isaan mudataniif immoo imbaasiin hojiiwwan akkamii hojjechaa jira? Egaa yeroo kaafnu tokko dhufiitiidhumarraa rakkoon tokko kan jalqabu. Dhufiitii kara kana yommuu dhufamu kaasee karaa seera ala ta'een dhufiitiin dhufamu rakkoo adda addaatiif isaan saaxila. Karaa irrattis rakkoo hedduu lubbuu isaanii gatii kan kaffalchiisu dabalatee jechuudha. Isaan qunnama. Egaa dhufanii as gahanii booddees karaa seeraa alaa dhufu waan ta'eef harka namoota seeraa alaa biyya kana keessa jiran ka galu dhufani. Isaanis dandeettii isaanii, humna isaanii, maallaqa isaan karaa kana ittiin deemuudhaaf jedhanii maatiirraa guduunfaa isaanii waan qaban itti fixanii isaan as ittiin ergan karaa adda addaatiin namoota humna qaban. Eenyuun kun akkuma beektu nama seeraa ala daddabarsuun kun industirii guddaadha. Maallaqni guddaan kan keessa socho'uudha. Humnoota gurguddaatu dudduuba isaa jira. Kanaaf dhufanii harka namoota akkasiitti kufanii yeroo isaan miidhaa adda addaatiif itti saaxilamantu jira. Ragaa seera qabeessan qabanu, aksasii faayinaansiin qabanu, aksasii qaamotii seeraa dhimma bahuudhaaf rakkoo isaan irra ga'e beeksifachuudhaaf hin rakkatu hin dhokatu waanta ta'eef kanaaf kan kana fakkaatu wajjin wal qabatee rakkoon isaan qunnamu guddaadha. Kanaaf inni kun gara fuulduraatti bal'inaan qaamoleen dhimmi ilaallatu qooda fudhattoonni hundi walii wajjiniin irratti hojjechuudhaaf waan maatiiwwan isaaniis biyya keenyas miidhaa jiru kana dhaabsisuudhaaf sadarkaadhaan hambisaa deemuudhaaf bal'inaan irratti hojjetamuun sarara jiraata. Kun akka jirutti ta'e immoo lammiiwwan egaa dhufanii baay'ee yeroo dheeraa turan biyya kana keessa even ilmaan asitti argatan ragaa dhabuurraa ragaa eenyummaa dhabuurraa kan ka'e rakkoon adda addaa yeroo isaan irra ga'u keessatti rakkoowwan ka'an keessaati kun rakkoo guddaa tokkodha. Kanaaf kun dhugaadha kun aangoo mootummaa Afrikaa kibbaati. Haa ta'u malee walqunnamtii gaarii biyyoota lamaan gidduu jiru sanarra dhaabbannee yemmuu ilaallu dhimmooti akkasii kun gara fuulduraatti wal hubannaadhaan mareedhaan biyyooti lamaan waan kan hubatanii yoo xinnaate warra karaa seera qabeessa as keessa jiran ragaa jalqabaa fe'ee fudhatanii ka'anii haaromfamuu fi dhiisuudhaan kan akkasumatti suspended ta'ee jiru jira. Sababii kanaatiin aksesii gara mana barumsaatti fayyadamuu, gara faayinaansii, instituushinii faayinaansiitti, baankiitti fayyadamuudhaaf, gara qaamolee seeraa deemanii fayyadamuudhaaf miidhaan kan irra gahaa jiru jira. Kun warra seera ala seenan siin jedhu sanaa ala kan jiranudha. Kanaaf kun gara fuula duraatti furmaata argachuutu sarara jiraata. Kana qofa miti immoo gara biyyaattis waan qaban kana guduunfatanii biyyatti dhaqanii invest gochuudhaaf yemmuu deeman karaa irratti wanti isaan qunnamu jira. Immigireeshinii wajjin wal qabanii wanti isaan kaasanu jira. Akkasumas tajaajila barbaachisu saffinaan argachuu wajjin wal qabsiisanii wanti isaan kaasanu jira. Kun egaa riifoormii amma biyyi keenya hojiirra oolchaa jirtu sun yoo sirriitti lafa qabate dhawaataan hiikamaa deema jenneetu ilaalla. Hayyee Ambaasaadder Guddaa Galatoomaa xumura irratti yaada ergaa dhaamsa imbaasii federaalii Afrikaa kibbaarraa uummataaf dhaamtan yoo jiraate carraa isinii kenna. Ergaan ani qabu biyyi keenya hiyyummaa yeroo dheeraadhaaf nu qaanes mataa gad nu qabachiise keessaa baanee badhaadhina guutuu akka isheen gonfattu gochuudhaaf akkasumas sirna dimokiraasii hundee isaa gajjabeeffate bilchina qabu sagaleen adda addaa keessatti karaa bilisa ta'een dhagahamu hundeessuudhaaf ijaaruudhaaf sochiin godhamaa jiru sochii baay'ee murteessaa ta'ee fi sochii jijjiiramas agarsiisaa dhufaa jirudha. Jijjiiramni kun guutuu kan ta'uuf bakka ga'uu kan danda'u immoo yoo hundi keenya keessatti qooda fudhannedha. Lammiiwwan keenya dargaggoonni, dubartoonni, abbootiin qabeenyaa hundumti kutaan hawaasaa beektonni hundi jijjiirama kana abboomee kan kooti jedhee keessatti qooda fudhachaa waan achi keessatti hanqate hanqina keenya hanqina kan koo ati guutaa hanqina isa tokko inni kan biraa guutaa jijjiiramni kun akka inni fuulduratti tarkaanfatuu fi jijjiirama waaraa jijjiirama biyya keenya
dhumarratti badhaadha isiin hawwiturraan isii ga'u. Tokkummaan biyya keenyaa caalmaatti cimee itti fufu. Biyyi keenya biyya dimokiraasii bilchaataa qabdu. Akkuma aadaa mootummaa yeroo dheeraa qabnu, akkuma bilisummaa keenya qabsoo keenyaan yeroo karaa adda addaatiin warri humna qaban hundi nurratti duulanii karaa adda addaatiin biyya kana harka kennisiisuudhaaf yeroo socho'an hundatti karaa dippiloomaasii haa ta'u, karaa waraanaa isaa dhufanu, karaa fedheen yeroo dhufan biyya dhiibbaadhaaf jilbeenfattu miti. Biyya dhiibbaadhaaf eeyyee jettee fudhattee mataa qabattee deemtu miti biyyi kun. Kana mirkaneessinee jirra. Amma immoo wanti harkaanu qabu misooma biyya keenya ariifachiifne hiyyummaa irratti injifannoo waaraa arganne biyyi keenya badhaadhina isiidhaaf malu akkasiin goonfattu gochuudhaaf sochii godhamaa jiru keessatti hundi keenya qooda haa fudhannu. Hanqina jirummoo keessa seennee keessatti hirmaachaa gama keenyaan gahee keenya itti dabalaa hanqina sana guutaa adeemuudhaan jijjiirama kana akka inni sirriitti ija naqatu firiinsaa firii lammiiwwan keenya hunda qaqqabee lammiiwwan keenya hunda gammachuudhaan biyya keessa jiraatan akkasiin taatuuf gahee keenya hagumaachinuun jedha. Ani EBC wajjin egaa mootummaarras waggoowwan 20 wayii darbe tajaajilaan ture. Kanaaf carraa ittiin walii wajjin hojjennu, carraa itti wal arginu hedduu keessan darbe. Kanaaf nan beeka, dhaabbatan dhiyeenyatti beekudha. Amma immoo EBC'n dhugaa dubbachuudhaaf gama teknooloojiitiin, gama humna namaatiin, gama gaggeessummaa isaatiin jijjiirama ajaa'ibsiisaa ta'e keessatti argama. Miidiyaalee addunyaa irratti argaman adda addaa fageenyatti arginee inaafnu biyya keenyatti arguudhaaf akka deemaa jiru. Sana immoo adda durummaadhaan EBC'n haala inni itti of jijjiiraa jiru fi jijjiirama biyya keenyaatiif humna ta'uudhaaf itti hojjechaa jiru. Dinqisiifannaa guddaadhaan inni ilaala. Gammachuu guddaatu sanatti dhaga'ama gama kanaanii carraas argadhee daawwachuudhaaf carraa argadhee ilaaleen jira. Kanaaf gama kanaan jijjiirama guddaa keessa jirtu jabaadhaa jechuun barbaada. Hundaa ol immoo gara Afrikaa kibbaatti tiimiin guddaan kun dhuftanii qooqaa hundumaanuu South Africa keessa sochiin jiru. Gama dippiloomaasiitiin, gama hariiroo biyyoota lamaan gidduu jiruun, gama lammiiwwan keenyaatiin carraa adda addaa South Africa keessa jiru ilaaluudhaaf yeroo keessan baay'ee dhiphaarraa fudhattanii asitti argamuun keessan nuti ulfina guddaadhaan ilaalla. Kabajaa guddaas isiniif qabna. Keessatti tiimiin as dhuftanii hojii hojjetaa turtan kun yeroo dheeraallee qabdan turtanii halkaniif guyyaa hojjechuu gaafata ture. Lafti bal'aadha. Halkaniif guyyaa deemuu gaafata ture. Hamma halkan sa'a 7 sa'a 8 yeroo isin dhaabbatanii hojjettan ija kootiin nan arge. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf kun haala kanaan hojjennaan biyya keenyaaf humna jijjiiramaa guddaa akka ta'uu dandeenyu abdii kan namatti uumuudha kanan arge. Kana keessatti immoo afaan Oromoo chaanalii of danda'ee bahuudhaan qooqa afaan Oromoo, seenaa Oromoo akkasumas aadaa uummata keenyaa misooma biyya keessatti gaggeeffamaa jiru uummanni keenya afaan dhagahuun akka inni hubatu, akka inni sirriitti hubatee keessatti qooda fudhataa deemu gochuudhaaf humna guddaa tokko ta'ee as bahaati jira. Kanaaf kanarrattis hojiin hojjetaa jirtan hojii baay'ee dinqisiisaa ta'edha. Namoomsaansii fi jaallawwan kee achi jiran hoggantoota kanarratti hojjetaa jiran hunda karaa kanaan hojii isin hojjechaa jirtanuuf kun jijjiirama waggaa dheeraa hedduu qabsoon hedduun irratti godhame, aarsaan hedduun irratti kaffalame jijjiirama dhufeeyyi gara firiitti akka firii naqatu, akka ija naqatu gara sanatti jijjiiraa jirtu waan ta'eef hojii guddaa Afrikaa qabdu. Hojii kanaan milkaa'aan isiniin jedha. Nuti immoo akka embaasii South Africaatti karaa danda'amu hundaan deeggarsa nurraa gaafattanu yookaan atooma nurraa gaafattanuuf as isinii jirra, ulfaadhaan isinii jedha. Ambaasaadder Dr. Muktaar Kadir ETV Afaan Oromoo wajjin turtii qabaattaniif guddaa isinitti gammanneerra. Yeroo keessan waan nuuf kennitanii yeroo qaalii kana nu wajjin dabarsitaniif guddisnee isin galatoomfanna.